tajaajila keenya keessatti obboloota dhugaa sana beekuun baay'ee barbaachisaa. Waan waaqayyo nurraa barbaadu beekuun. Kanaaf wanti waaqayyo nurraa barbaadu qabxii tokkoffaa irratti maalummaa jijjiirame barbaada. Hallelujah. Maalummaa jijjiirame. Enfaarsita garuu jijjiiramne. Irraacha garuu jijjiirama jireenya jijjiirama qabu miti. Nama fuulduratti waaqa fuulduratti jireenya jijjiirame garuu hin qabdu. Yoo ta'e waaqayyo akka jijjiiramtu barbaada. Jijjiirama sirraa barbaada. Bara keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Mana keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Gaa'ela keerraa waaqayyo jijjiirama barbaada. Maalummaa jijjiirame akka qabaannu barbaada waaqayyo. Waan keessaa ba'uun barbaannu keessaa ba'uu nu gaafata waaqayyo. Waan dhiisuu qabnu akka dhiisnu nu gaafata waaqayyo. Yesus Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Bara keenya keessatti keessumaa kan lallabu baay'ee qabna, kan raaju baay'ee qabna, kan faarsu baay'ee qabna, kan jiraatu garuu hin qabnu. Dhugaa sanatti muudhaa fi jireenyi hin jiru jedhe. Iddoo guddaa jira kan jettan amanamaa miti. Waan guddaa beeka kan jettan amanamaa miti. Itti gaafatamummaa guddaa qaba kan jettan amanamummaa hin qabu, jireenya hin qabu. Waaqayyo garuu qabxee jalqaba anaaf isinirraa kan barbaadu maalidhaa? Amanamummaa. Maalummaa jijjiirame nurraa barbaada. Maalummaa jijjiirame. Arraba dubbatu qofa otoo hin ta'in arraba jijjiirame. Lallaba otoo hin ta'in lallaba jijjiirame. Isa kan hojjetu. Duraan dursee kan ajajameef, duraan dursee kan bitameef, sagalee dubbatu sanaaf kan bitame, sagalee dubbatu sanaaf kan jijjiirame, sagalee dubbatu sanaan kan jijjiirame, erga jijjiirame booda bahee kan dubbatudha waaqayyo kan barbaadu. Har'a dhaloota akkasiitu waaqayyo kan nurraa barbaadu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin guyyootaaf yeroowwan waggoota itti aanan jireenya jijjiirame qabannee fuula isaa dhaabbachuun isiniif haa ta'u. Nuuf haa ta'u. Waaqayyo nu haa gargaaru. Buloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaatiin waaqayyo isin haa gargaaru. Filiimoona boqonnaa 10:11 dubbifattu. Ittaansee lammaffaa irratti maalummaa jijjiirame, tokkoffaa irratti maalummaa jijjiirame jedhee lammaffaa irratti jaalalaa fi qulqullummaa barbaada. Efesoonni boqonnaa 1:4 dubbifadhaa. Waaqayyo kan nurraa barbaadu jaalalaa fi qulqullummaa. Jaalalli hin jiru. Waa'ee koo, waa'ee buleessa kee, waa'ee obboleettii kee jaalala hin qabdu ta'e. Jaalalli hin jiru ta'e. Qulqullummaan tajaajila keenya keessa hin jiru yoo ta'e akkuma armaa olitti kaasee qulqullummaan hin jiru ta'e wanta dubbanne yookaanis wanta ilaalle sagalee qulqulluu kana jireenya qulqullummaa qabuun hin dabarsinu ta'e waaqayyo gooftaan nu gaafata. Ijaa kana ta'ee fi waaqayyo anaaf sinirraa kan barbaadu bara jiraannu kanatti, bara tajaajilu kana keessatti kan inni nurraa barbaadu jaalalaaf qulqullummaa nurraa barbaada. Jaalala qulqullummaa. Jaalala qabna. Qulqullummaa qabna. Waaqayyo fuulduratti qulqulluudha. Harki keenya qulqulluudha. Lapheen keenya qulqulluudha. Sammuun keenya qulqulluudha. Waaqayyo fuulduratti. Jaalala qabna sammuu keenyaan, harka keenya, deemsa keenyaan, sochii keenyaan, aakshinii keenyaan, dubbii keenyaan jaalala qabna. Anaaf sini waaqayyo bara tajaajila keenya keessatti kan nurraa barbaadu kana qabanne akka tajaajilu jaalalaa fi qulqullummaa nurraa barbaada. Qabxii sadaffaa irratti garraamummaa fi laphee ajajamuu qabaachuutu nurra jiraata. Garraamummaaf laphee ajajamu. Laphee ajajamu. Haala baay'ee wallaa keessatti iddoo adda addaatti gidiraa baay'ee keessa kan nu galchuu namoonni baay'een kan ofii jedhaniin ala ajajamuun barbaadan. Iddoo baay'eetti waldaa kan jeequ kanadha. Garraamummaa otoo ni qabaata ta'ee laphee ajajamu immoo hin dhabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13:15 dubbifatu. Laphee ajajamu ni qabaata ture. Otoo garraamummaa qabaate. Garraamummaa waan hin qabneef laphee ajajamu hin qabu. Namni isin garraamidha jettanii laphee ajajamu immoo hin qabne jiraachuu danda'a. Walumaa galatti bara tajaajila keenyaa waaqayyo kan nurraa barbaadu maalidhaa?
garraamummaa fi laphee ajajamu akka qaban tole gooftaa jechuu kan danda'u gaafa waaqayyo sagalee isaatiin itti dubbatu roonni dubbisu wangeelli waan isatti dubbatu tole jedhee wangeela sanaaf ajajame ergaa achirraa fuudhe sana ajajamuu keessa ta'e waaqayyoof ajajame nutti dubbachuu kan isarra jiraatu nama akkasii barbaada. Tajaajila keenya keessatti kana waaqayyo kan nurraa barbaadu. Kanaadha waaqayyo kan sinirraa nurraa barbaadu firoota ko. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni isaa isiniif haa baay'atu. Gargaarsi isaa isiniif haa baay'atu. Humni isaa isiniif haa baay'atu. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Itti aansuudhaanii itti gaafatamummaa yookiin ba'aa qabaachuu nurra jiraata. Bara tajaajila keenya keessatti itti gaafatamummaa yookaan ba'aa qabaachuu nurra jiraata. Waa'ee waldaa tajaajilu ba'aa qabaachuu, waa'ee saba tajaajilu ba'aa qabaachuu, itti gaafatamummaa qabaachuu nurra jiraata. Ani ittiin gaafatama waa'ee obboleettii koo kanaa, ittiin gaafatama waa'ee obboleessa koo kanaa jenne ba'aaf itti gaafatamummaa qabaachuun anaaf ishin irraa barbaada. Bara tajaajila keenya keessatti waaqayyo kan nurraa barbaadu itti gaafatamummaa ba'aa qabaachuudha. Waa'ee waldaa itti gaafatamummaa ba'aa qabaachuu. Phaawulos kan dubbate Qorontos 2:11-28 dubbata. Inni ba'aa akka qabu dubbata ture. Waa'ee sana, waa'ee mana waaqayyootiif, waa'ee hojii waaqayyootiif, waa'ee saba waaqayyootiif jireenya isaa keessatti waan ba'aa isatti ta'e isatti ulfaatu dubbata ture. Bara tajaajila keenya keessatti waaqayyo kan nurraa barbaadu qabxii shanaffaraatti of kennuun gatii nama baasisaa akkuma beektan. Namni mataasaa of kennuun gatii kan nama kanfalchiisu yoo ta'e iyyuu kan waaqayyo tajaajila keenya keessatti nurraa barbaadu waaqayyoof of kennuudha. Guutummaa jireenya keenya fuula waaqayyo waaqa jiraataatti of kennuu danda'uun anaaf sinirra jiraata. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Isaaf akka of kennu guutummaa jireenya keenya akkasatti dhiisnu akkasatti of kennuu nu barbaada. Yesuus Kiristoos bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Of kennuu nu gaafata. Of kennuun gatii nama baasisa. Gatii kan nama baasisu yoo ta'e iyyuu of kennuu Qorontos 2:8-5 dubbifattu of kennuun baay'ee murteessaa jireenya keessan keessatti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi isaa isiniif haa dhufu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni biraa qabxii jaaffaa jabina qabaachuudha, tattaafachuudha. Qolaasaas 3:23 irratti jabinni murteessaadha. Guutummaa jireenya keenya keessatti wanta dhufuun raafamuun abdii kutachuu hin qabnu. Jabinaan kaanee hojjechuu nurra jiraata. Haala hundumaa keessatti dhama'uutu qabnu. Deemuu socho'uutu nurra jiraata. Dhamaatii laphee guutuudhaan, yaada keenya guutuudhaan, jireenya keenya guutuudhaan jabinaan fuula waaqayyoo dhaabbachuutu nu barbaachisa. Waaqayyo bara tajaajila keenyaatti kan inni nurraa barbaadu haalaan otoo hin raafamin, namaan otoo hin raafamin, qilleensa dhufee darbuun otoo hin raafamin, siyaasaan otoo hin raafamin, ikoonomikaalii otoo hin raafamin, haala mijatu hin mijanne keessatti, isa bareede, isa fokkise keessatti jabinaan isa nutti kenname ergaasaa galamaan akka geenyu mootummaa isaa keessatti nu waameera. Ameen. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf jabinaan hojjedhaa. Jabinaan haa hojjennu. Wanta waaqayyotu nurraa barbaadutu isa waan ta'eef. Waaqayyo jireenya koof jireenya keessan irraa kan barbaadu jabinaan akka hojjennu, jabinaan ulfina isaa akka mul'isu, mootummaa isaa akka tajaajilu waan nurraa barbaaduuf galanni isaaf haa ta'u. Itti aansuudhaan amanamummaa nurraa barbaada. Amanamummaa qabxii 7 amanamummaa Waaqa Xiimotewos duraa 1:12. Amanamummaa. Inni amanamaadha. Waaqayyoon keenya ni nu amanan, Waaqayyoon keenya ni jireenya godhan amanamaa akka ta'e nus amanamummaadhaan
akka isa tajaajilu barbaada jecha. Amanamummaan baay'ee murteessaa. Amanamummaan baay'ee murteessaa jireenya keenya keessatti jechaadha. Amanamummaan murteessaa waan ta'eef amanamummaadhaan fuula gooftaa keenyaa dhaabbachuu inni amanamaa waan ta'eef inni nuyi tajaajilu amanamaa waan ta'eef nuyi amanamummaa qabaachuutu nurra jiraata. Ala baay'ee iddoo baay'eetti kan argamu namoonni baay'een amanamummaadhaan jalqabaniitu amanamummaa dhabuudhaan xumuru. Amanamummaan jalqabdee amanamummaadhaan xumuruun siif haa ta'u. Wanta amanamummaadhaan jalqabde sana amanamummaan xumuruun siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amanamummaan baay'ee murteessaadha. Waaqayyoo amanee hojii isaa cimaa sitti kennee hojii guddaa kana sitti kennee nutti kennee jechaadha. Kanaaf nus amanamummaadhaan hojii kana galmaan ga'uu deemuu nurra jiraata jecha. Qabxiin taanu kan hidhate yookaanis hidhannoo hafuuraa kan hidhate ta'utu irra jiraata jechaadha. Baratti waamana kana keessatti caalmatti waaqayyo jireenya keessanirraa kan barbaadu hidhannoo qabaachuutu nurra jiraata jechaadha. Efesoon boqonnaa 6:24 ni yaadattu hidhannoo hafuuraatu nurraa barbaada. Nurraa barbaada waaqayyo. Dhugaa hidhachuu qabna, qajeelummaa hidhachuu qabna. Hidhannoo qabaachuudha. Sagalee waaqayyoo guutummaatti jireenya keenya keessatti akka hidhannu guutummaatti sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessatti hidhachuu akka qabnu sanaan akka hojjennu waaqayyoo anaaf sinirraa barbaada. Hidhachuu qabna. Meeshaa hidhachuu qabnu meeshaa dubbii waaqayyoo yoo hidhanne harka keenya duwwaa miti jechaadha. Wanta nutti dhufu hundumaa ofirraa deebisuu kan dandeenyu sagalee hidhanne sanaan. Sagalee jireenya keenya irratti hidhanne, jireenya keessatti hidhanne, qajeelummaa hidhanne, dhugaa hidhanne, jaalala hidhanne, gaarummaa hidhanne, wanta hidhanne hundumaatiin wanta faallaa mootummaa waaqayyoo ta'an, faallaa dubbii waaqayyoo ta'an, faallaa tajaajila keenyaa ta'an deebisuu dandeenya jechaadha. Iyyine miti, dubbanne wayne miti, garee ijaarree miti, ol buunee gadi buunee miti, sagaleedhaan. Haleluuyaa. Sagaleedhaan. Sagalee hidhanneen jiraannee dhufne. Sagalee hidhanneen har'as jirra. Sagalee hidhanneen boruus jirra, darbinees tajaajilla. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee hidhachuun, sagalee kana hidhachaa jiraachuun anaaf siniif haa ta'u, nuuf haa ta'u. Haleluuyaa. Sagalee hidhachuutu nurra jiraata. Qabxiin inni dhumarratti ani isinii kaasu fakkeenyummaa gaarii qabaachuutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyummaa gaarii. Yesuus gaariidha. Yesuus garraamummaansaa, Yesuus abbummaansaa, Yesuus aboonsaa guddaa waan ta'eef Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 4:12-15 dubbifattu fakkeenya gaarii qabaachuu dubbiin jireenyaan, jaalalaan, amantiidhaan, of qabuudhaan kanaaf kan kana fakkaatuun fakkeenyummaa gaarii mul'isuu danda'uu qabna jecha. Waaqayyo fakkeenyummaa gaarii kana jireenya keenyarraa akka mul'isnu barbaada. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun jireenya keessa irratti haa ta'u. Inni kun jireenya keenya irratti haa ta'u. Inni kun anaaf sin irratti haa ta'u. Kanaaf bara jiraannu keessatti fakkeenyummaa gaarii waaqayyo nurraa barbaadu. Dubbii keenyaan, jireenya keenyaan, jaalala keenyaan, amantii keenyaan, qajeelummaadhaan karaa hundumaa fakkeenyummaa gaarii akka mul'isnu nurraa barbaada. Inni biraa guddina itti fufinsa qabu akka guddannu. Akka guddadhee dhaabbadhe kan jedhu otoo hin ta'in guddina itti fufinsa qabu guddachaa akka nu jiraannu. Gara fuula fuulduratti guddina waaqayyoo nurraa barbaadu. Jireenya koof jireenya keessanirraa guddina waaqayyoo barbaadu guddachuu. Gooftaan nu haa gargaaru. Egaa tajaajilaan sagalee kana jireenya keenya keessaa akka godhattanan barbaada.
tajaajilli maalidhaa yookaan jireenyuti tajaajilli maalidha kan jedhuu fi tajaajilli carraa nuuf kennamedha jedheera. Tajaajilli hojiidha isiniin jedheera. Tajaajilli lola qabaa, waraana qabaa isiniin jedheera. Tajaajilli waaqeffannaaf keessaa qaba jedheera. Tajaajilli waltajjii ittiin jaalala obboleessa keenyaaf qabnu waaqayyoof qabnu itti mul'isnudha jedheera. Itti aansuudhaan baran itti waamame kana keessatti caalmatti waaqayyo jireenya koorraa maal barbaada gaaffii jedhuuf deebii waaqayyo kan barbaadu qabxii tokkoffaa maalummaa jijjiirame waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Jaalalaa fi qulqullummaa waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Garaamummaa fi laphee ajajamu waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Itti gaafatamummaa yookiinis ba'aa qabaachuun akka nurra jiraatu waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Shanaffaarratti of kennu waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Ja'affaarratti jabinaan akka sochoonu akka hojjennu waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Torbaffaa amanamummaadhaan fuula isaa akka deddeebinu namaaf waaqaaf akka amanama waaqayyo nurraa barbaada jedheera. Saddeettaffaa kan hidhate yookaanis hidhannoo hafuuraa kan hidhate ta'uun akka sirra jiraatu waaqayyo akka nurraa barbaadu badheera. Qabxii salgaffaarratti fakkeenyummaa gaarii akka qabaannu waaqayyo akka nurraa barbaadu isinitti meera. Dhuma gubbaarratti guddina itti fufiinsa qabu guddadha jennee kan dhaabannu otoo hin ta'in guddina itti fufiinsa qabu akka guddannu waaqayyo akka nurraa barbaadu dubbadheera jechaadha. Egaa firoota koo dubbii kanaan waaqayyo jireenya keessan akka hojjetu nan amana.